Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun gaazexeessaa Gurraacha Maccaati. Gaazexeessaan Gurraacha Maccaa guyyaa har'aa keessummaa ajaa'ibaa wayii tokko qabatee isiniif dhiyaateera. Keessummaan keenya guyyaa har'aa eenyudha? Koomentaatara Faayisaa Biifida. Koomentaatara Faayisaa Biifida. Baga nagaadhaan gara istuudiyoo keenyaatti dhufte. Koomentaatara Faayisaa Biifida gaaffii babbareedduu sadiidha waa'ee Karabaa'oo Kaappii irratti kan nuti haasofnu. Gaaffii babbareedduu sadii si gaafadha walitti gaggabaabseen si gaafadha atis dubbii kee gaggabaabsiteeti kan kanaaf deebistu jechuudha. So tokkoffaa irratti Karabaa'oo Kaappii Sitii moo Arsenaaltu injifata jetteeti kan nuti yaaddu? Manchester City garuu carraa Karabaa'oo Kaappii bara kanaa injifachuudhaaf carraa bal'aadha kan inni qabu. Sababiin isaa edda galgalasii keessumaa boqonnaa booda Newcastle lubbuu taasaaniiti kan isaan turan taphattoonni jijjiiramanii seenan kanneen akka Rodri fa'aa dhiibbaa guddaadha kan isaan fidaa turan. Antoine Semenyo ga'umsinni edda agarsiisee baay'ee kan namatti toludha. Boqonnaa dura xinnoosee akka hanqina qaawwaa tokko mul'isaati kan inni ture. Boqonnaa booddee garuu baay'eedha kan inni dhiibbaa uumaa ture. Boqonnaa dura Jeremy Dokuudha kan dhiibbaa guddaa taasisaatii kan ture. Egaa waan nama ajaa'ibu edda galgala taphataa sarara dudduubaa karaa harka mirgaa keenya bitaa keenyaatu taphataa sarara gidduu ta'ee taphate Nico Reilly jechuudha. Nico Reilly bakka Rodri bu'eeti kan inni taphachaa ture. Pep Guardiola taphattoota bakka isaanii wal jijjiirellee dhiibbaa biraa wayii tokko fiduu danda'a jechuudha laasii galee. So bifa kanaan gaafa ilaallu Manchester City Karabaa'oo mitiiti Champions bara kanaayyuu ni injifata siin jechuudhaaf. Chelsea fi Arsenal immoo thank you very much. Thank you. Yaaditti laatee baay'ee bareedaadha. Sitiin akkuma tiyetti jirraa baay'ee qaqqabaachuu danda'a. Gara gaaffii koo lammaffaatti darbaa kallattii dhumaanii maaliif yeroon keenya xiqqoosee nu jalaa deemaa jirtu waan ta'eef baay'ee haasa'uudhaaf yeroo hin qabnu. So gaaffii lammaffaa irratti ansi gaafadhu tapha City edaa irratti taphni Manchester City edaa dirree Newcastle irratti Newcastle United wajjin taasise Arsenaalii ni yaaddessa. Arsenal ni yaadda tapha kana ilaalee kam maaltu sitti dhaga'ama? Yaaddoo wayii ni qabaata Arsenal? Taphni City edaa Arsenaaliin akka ajaa'ibaatti yaaddessu. Akka ajaa'ibaatti kan inni yaaddessu. Maaliif Arsenal bara kana geeba tokko injifachuu danda'uudha kan inni qabu miti. Geeba tokko yoo xinnaate geeba tokko mo'achuu danda'u qabaan. Karabaa'oo Kaappii amma dhumaattiidha kan inni deemuudhaaf jechaa jiru. Chelseadha wajjin dhaqaa gala yoo wal injifatanii Chelsea ni injifata yoo ta'e dhaqaa gala jechuudha. Manchester City'tiidha kan inni dhufu. Persentiin Manchester City quunnamuusaa persentiin Manchester City wajjiniin taphachuusaa baay'ee ol ka'eeti kan inni jiru. 50% caaleeti kan inni jiru jechuudhaaf jireetan. Maaliif Newcastle dirree Manchester City irratti dhufee inuma mo'ama waan ta'eef jechuudha. So isa kana dhibbaa jechuu baanne Manchester City'n faayinaaliidhaaf darbuudhaaf carraa guddaa qabaateeti kan inni jiru. Arsenal immoo Manchester City wajjin walitti dhufuumeeti kan inni barbaadu si galee. Maaliif geeba sanaa challenge guddaa arguu miti kan inni barbaadu. Challenge murtaa'e wayii tokko arguudha kan inni barbaadu. Manchester City caalaa Newcastle wayyaaf ture Arsenaliif. Maaliif waan hundumaatiin challenge gochuu danda'a waan ta'eef. So Pep Guardiola garuu wanta inni fidu hin beektu. Geebarra ga'ennaan wanta inni fidu hin beektu waan ta'eef waan carraan uumu akkaataan itti tapha jijjiiru akkaataan itti wantoota garaagaraa uumu hin beektu waan ta'eef Arsenal Newcastle wajjin maachii utuu godheeti kan inni itti tolu. So taphi Cityn edda taphatee keessumaa Antoine Semenyo galchiinni gashee fi Cityidhaaf galchee qabxii City ol kaasu carraa darbuu Cityn inni bal'isaa ture baay'eedha kan inni yaaddese. Jijjiirraa jirutti illee kan inni milkaa'aa jirudha kan inni hubate. Isa qofaan miti Karabaa'oo edaatiif miti tapha edaa duwwaatiif miti garuma fuulduraatti illee Arsenal Premier League dhumaaf illee waa'ee City kana yaaddaa laata waan jedhamu keessa guuteera tapha edaa irratti ilaalee jechuudha. So taphni City edaa Arsenaliin akka ajaa'ibaattiidha kan inni yaaddeessu. Gareth. Thank you for your explanation. You give us a brief idea and
yaada baay'ee mul'ataa fi ifaadha kan itti kaaste. Thank you very much for that. Studio keenyatti kabajaan waamicha keenya dhageessee dhufte yaada kee akkasitti nuuf qooduu keetii fi baay'ee galatoomi. Hojii kee baay'ee jaallannaa, baay'ee dinqisiifannaa. Thank you very much. Thank you. Eeyyeen kabajamtoota hordoftoota keenya kommentaatор Faayisaa Biifidaati wajjin yaada babbareedduu see share waliif gonneeti jirra. Hojii keenya kan jaallatan yoo ta'e YouTube keenya CNN Entertainment seenuudhaan subscribe nuuf godha. Akkasumas yaada keessan illee nuuf laadhaa. Wantoota irratti hojjennu akka nuyi hojjennu barbaadan comment section jala nuuf kaasanii jenna. Kun gaazexeessaa Gurraacha Maccaati. Galatooma ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa.